Jaallatamoo ijoollee waaqayyoo yeroo ammaa kana biyya keessaaf biyya alaa fi kallattii haala garaagaraa keessa teessanii tajaajila karaa TV ergaa fayyinaa tamsa'ee isin qaqqabu hordofaa kan jirtan hundaaf bakka jirtanitti nagaan fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa guddaan qaba. Inni nagaa isaanii baay'ise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa haa argatu. Kallattii garaagaraatiin isinuma jidduun deddeebi'aa jira. Haa ta'u malee viidiyoodhaan ergan isin tajaajilee xiqqoo bubbuleera. Guyyaa dheengaddaa daqiiqaa 30 kan ta'u kallattiidhaan viidiyoodhaan isiniif waraabee waaqayyoodhaan illee isiniif kadhadheera. Haa ta'u malee rakkoo teknikaatiin tajaajilli sun isin qaqqabuu hin dandeenye. Warri karaa telegiraamaatiin tajaajila TV ergaa fayyinaa hordoftan oodiyoodhaan argattaniittu. Haa ta'u malee warri karaa YouTube fi FB'tiin nu hordofaa jirtan tajaajila sana argachuu hin dandeenye. Ergaa guddaa darbee waaqayyoodhaan illee isiniif kadhadheera. Hafuurri waaqayyoo hojii gurguddaa hojjeteera. Isintu hin dhageenye malee kadhata sana waaqayyo dhaga'eera. Waaqayyo bira ga'eera. Akka isiniif ta'ettiin fudhadha. Isinis kadhanni ana sababa godhatee kadhatame sun naaf ta'eera jedhaatii amantiidhaan simadha. Waaqayyo immoo yaada isaa, karoora isaa, fedha isaa isa isiniif qabu inuma raawwata, homtuu hin daangessu. Gooftaaf galanni haa ta'u. Egaa yeroo kana immoo yaadumaan viidiyoo koo yeroo darbee isa isin hin qaqqabne keessatti kaasee yaada muraasa kan isin ijaaru, kan isin gargaaru waaqayyo laphee koo keessa kan kaa'e ijoollee kootiin naaf ga'e kan naan jedhen qabadhee isiniif dhufe daqiiqaa muraasa keessatti. Yeroo ammaa kana keessa haala garaagaraa keessa chaalenjii garaagaraa keessa kan jirtan akka jirtan hin shakku. Sababni isaa waaqayyo ijoollee kootti bayitinaaf dubbadhu waan ansi dubbadhutu jira waan naan jedheef keessa koo waan guuteef waaqayyo waan ijoollee isaatiin jechuu barbaade haa jedhu jedheen amantiidhaan fuula waaqayyo dhaabbadheen jira. Inni barsiisadha, inni hin dubbata. Gooftaaf galanni haa ta'u. Tarii waaqayyo karaa dubbiin amma dubbadhu kanaan namoota baay'ee haaressuuf jijjiiruu danda'a. Chaalenjii garaagaraa, dhiphina garaagaraa keessa kan jiran sagaleen amma dubbadhu kanaan kan furaman, cabsanii kan ba'an hedduu jiraachuu waan maluuf tajaajila kana hiriyoota keessaniif kallattii garaagaraatiin sheer godhaa. Hiriyoota keessan haa qaqqabu. Gooftaaf galanni haa ta'u. Mee waaqayyo akka nutti dubbatuuf gabaabsinee waaqayyoodhaan hin kadhanna. Haleluuyaa. Jabaa irratti jabaa, guddaa irratti guddaa kan taate, barri kan sin jijjiirre, haalli kan sin jijjiirre, yaa mootii moototaa, yaa waaqa waaqotaa, abbaa keenya si galateeffannaa. Galanni guddaan, ulfinni guddaan bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati gaariidha, ati arjaadha, ati michuudha. Kan akka keessa illee hin jiru. Kanaaf ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kana keessa yaa waaqayyo wanta ati laphee koo guutte ijoollee kootiif hin ta'a kan ati jette ijoollee keetti dubbachuufan jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati laphee koo guuti natti dubbadhu. Naan darbii hidhaa ijoollee keetii hiiki. Naan darbii waanjoo ijoollee kee cabsi. Naan darbii ijoollee kee haaressi. Ulfina kee mul'isi. Humna kanaan mormu humna keetiin rukuti. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessaa kan isiniif dubbisu macaafa faarfannaa boqonnaa 30 lakkoofsa 5 irra isa jirudha. Kutaa sana isiniifan dubbisa. Akkas jedha. Dheekkamsi isaa hamma libsuu ijaati. Fuulli isaa inni ifaan garuu bara jireenyaatiif ni ta'a. Galgala boo'ichi yoo namatti dhufe ganama immoo ililleen hin ta'a jedha. Haleluuyaa. Dheekkamsi isaa hamma libsuu ijaati. Maaltu isaa? Dheekkamsi isaa hamma libsuu ijaati. Fuulli isaa inni ifaan garuu haleluuyaa kan bara baraati jedha. Kana jechuun yaadni waaqayyo ijoollee isaatiif qabu, akeekni ijoollee isaatiif qabu, karoorri ijoollee isaa irratti qabu kan hin jijjiiramne kan bara baraati. Kanaaf yeroo tokko tokko bu'aa bahiin jiruuf jireenyaa namatti baay'achuu, bu'aa bahiif jiruuf jireenyaa namatti ulfaachuu danda'a. Garuu araarri waaqayyo, ayyaanni waaqayyo, gargaarsi waaqayyo garuu kan bara baraati. Inni mo'ichaa fi humna namaaf kenna. Erga jedheen booda galgala boo'ichi yoo namatti dhufe ganama immoo ililleetu ta'a. Yeroo tokko tokko wanti namatti ulfaatu, yeroo tokko tokko wanti tabba namatti ta'u, wanti hibboo namatti ta'u, wanti nama danqu jireenya namaa ni mudata. Ispeeshaalii ijoollee waaqayyo warra ta'an. Sababni isaa biyya lafaarra jirra waan ta'eef biyyi lafaa kan keenya miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyyi lafaa isin hin jaallatu jedhe. Sababni isaa anaan illee nan jaallanne. Otoo na jaallate ta'ee isinis hin jaallata. Osoo na simate ta'ee isinis hin simata. Anaan nan simanne waan ta'eef isin hin simatu. Maaliif? Isin kan biyya lafaa miti waan ta'eef jedha. Kanaaf biyya lafaa keessa yommuu jirru chaalenjiin hedduu ni baay'ata. Bu'aa bahiin jiruu jireenyaa ni baay'ata. Yeroo namatti dukkanaa'u jira. Yeroo jireenyi bitaa nama galu jira. Yeroo haalonni ulfaatan jira. Haa ta'u malee kan nama dinqu, kan namatti tolu
akka sanatti ittiin fufu halkan yoo gaddi dhufe halkan yoo boochi dhufe halkan yoo jeequmsi dhufe bariitu immoo gammachuutu ta'a faarfachuutu ta'a ililleetu ta'a jedha. Kana jechuun ni darbaa guyyaan biraa jira seenaan biraa jira jireenyi biraa jira ulfinni biraa jira wanti tokko yeroo nu mudatutti akkuma nu mudate sanatti ittiin fufu jechuu isaati. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Mee garan ergaa isiniif qabuttiin isin dabarsa. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Sagaleedhuma kanarratti hundaa'een isinitti dubbadha. Obboloota koo gaaffin isin gaafadha. Gaaffii isin gaafachuurraan jalqaba. Yeroo kana keessa ofitti gadditanii of jibbitanii jireenya keessan irratti gungumaa kan jirtan. Yeroo kana keessa Waaqayyoo irratti gungumaa kan jirtan. Chaalenjiin jiruuf jireenyaa kan sitti baay'ate. Ba'aan kan sitti baay'ate. Tokko bira dabarfattanii yeroo kaatan tokko dhufee immoo kan isin qabu. Tokkotti gammaddanii yeroo kaatan tokko immoo deebi'ee kan isin gaddisiisu. Kolfitanii kan deebitanii boochanii argattanii deebitanii kan dhabdanii. Bu'aa bahiin jireenyaa isinitti baay'ate. Karaalee garaa garaatiin lolli isinitti baay'ate. Nagaa dhabdanii yeroo ammaa kana keessa jeequmsa keessa warra jirtaniif ergaan qaba. Ergaa koo kanas gaafirraan isiniif ka'a. Obboleessa koo obboleettii koo yeroon ba'aan sitti ulfaate. Yeroo guyyaan sitti dukkanaa'e. Maal gochuutu sitti jira? Yeroo argattee kaatee dhabdu, yeroo gammaddee kaatee gadditu, maal gochuutu sitti jira? Yeroo wanti ati eegdu hafee wanta ati hin eegde si mudatu, qooda gammachuu gadda, qooda argachuu dhabuu, qooda kolfuu boochi yeroo sitti baay'atu, nama abdatte irraa waan abdatte waan eegde yeroo dhabdu, namni ati jaallatte yeroo dugda sitti kennu, yeroo hiriyaadhaan ganamtu, yeroo firaan ganamtu, yeroo karaalee garaa garaatiin ba'aan jireenyaa sitti ulfaatee saggoon kee gadi jedhe. Yeroo tabbi dura kee dhaabbatee hin darbitu sin jedhe. Yeroo galaanni rakkinaa dura kee dhaabbatee hin ceetu sin jedhu. Naman taatu yeroo seexanni sin jedhu. Siidhume yeroo seexanni sin jedhu. Karaalee garaa garaatiin waanjoon ulfaatan sammuu laphee kee irra taa'ee yeroo gadi si qabu. Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keetti godhattee fudhachuudhaan illee lubbuun kee birmadu yoo baate chaalenjii keessa akka ati galtu akka foonitti gatii kaffaltuuf yeroo haalonni sitti ulfaatu yeroo dhukkubni sitti wal jijjiiru maal gochuutu sitti jira? Yeroo akkana maal gochuutu sitti jira? Yeroo kadhattee kadhanni keessa jalaa turu yeroo gaaffiin jireenyaa sitti baay'atu yeroo hiibboon sitti baay'atu maal gochuutu sitti jira? Maal gochuutu sitti jira? Arraba namaatiin yeroo madoobtu lapheen kee yeroo burkutaa'e dadhabdee gatii dadhabbii keetii yeroo dhabdu dadhabdee waan gaarii hojjettee nagalateeffate namni ati jettu deebi'ee yeroo si arrabsu yeroo jilba si buusu yeroo mogolee si buusu hargadhee hamma naaf guute yeroo ati jettutti immoo inni argate sirkaa faca'ee sirkaa bittinnaa'ee yeroo kiisiin kee akkaawuntiin kee duwwaa ta'u naaf darba jettee waan baay'ee goote qooda siif darbu ittuu yeroo jireenya haalli sitti ulfaatu maal gochuu sitti jiraata? Boo'uudha wacuudha matumaa abdii kutachuudha kan koo kanaan booddee hin jiru jettee seenaa kee dhoksuudhaaf jireenya kee matumaa caalatti busheessuudhaaf ofirratti dhilbaamummaa dubbachuudhaaf ka'uudhaaf of ajjeesuudhaaf Waaqayyo na ajjeesi jechuudha. Yeroo akkanaatti namoonni baay'een yaa Waaqayyo na ajjeesi lubbuu koo lafarraa fuudhi jedhu. Ammallee yaa Waaqayyo na ajjeesi lubbuu koo lafarraa fuudhi kan jettan danuun keessan jiraachuu dandeessu. Yeroo akkanaa yeroo haalonni akkasii ulfaate fuula Waaqayyooti baqachuudha, Waaqayyoodhaan hooduudha, namaan hooduudha. Macaafa qulqulluu cufuudha, bilbila keessan cufuudha. Maal gochuutu isinitti jiraata? Boo'uudha. Haartanii waan tokko gochuudha, waan tokko keessa galuudha. Silumaayyuu kana amannaa jettanii waan kaleessa jibbitan tokko raawwachuudha. Namoonni baay'een yeroo akkana hinaaru, dhugaatii jalqabu, sugaara xuuxuu jalqabu, caatii qaamuu jalqabu. Yeroo jireenyi itti bade, yeroo haalli itti ulfaate. Isinoo maal gochuu isinitti jiraata? Yeroo haalonni akka kanaa isinitti ulfaate. Waaqayyo waaqa kooti ani kakuun qaba. Waaqayyo natti dubbateera kanan dhaalatoo jettanu chaalenjiin jireenyaa isinitti ulfaate. Isa dhageessan otoo hin taane isa dhageenye. Isa eegdan otoo hin taane inni hin eegne innaa isin mudatu. Maal gochuu isinitti jiraata? Isa nama jedhe kana hundumaa gochuun isinitti hin jiraatu. Isinitti hima obboleessa koo. Sittan hima obboleessa koo obboleettii koo. Yeroo akkanaa kan sirraa eegamu bobaa michuu kee Gooftaa Yesuus Kiristoos jala galuudha. Yeroo akkanaa kan sirraa eegamu fuula ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa dhimma kee hundumaaf furmaata kennu fuulduratti jilbeeffachuudha. Yeroo akka kanaa balbala kee cufattee gara Waaqayyootti iyyuudha. Yeroo akka kanaa garaa bal'achuudha. Hin darbaa Waaqayyo guyyaa biraa qaba, Waaqayyo jireenya biraa qaba jettee osoo abdiin kutatiin ija kee Waaqayyoo irra keewwachuudha.
yeroo akkana matumaa gara waaqayyootti siquudha. yeroo akkana matumaayyuu humna ammeenyaa aboora ofirraa mormaa waaqayyo anaaf akeeka gaarii kaayyoo gaarii qaba jettee ulfina ofirratti labsuudha. yeroo akkana kan sirraa eegamu ana kan caalutu na eeggata jechuudha. abdii kutachuu gungumoo toon taane wanta waaqayyotti dubbate kakuu siif galame yaadatte anaaf kakuun kun galameera har'a raawwatu yoo ta'e boru raawwata. har'a iddoo yaadin qaqqabne yoo ta'e boruun qaqqaba jechuudha. hinduu jechuudha. naaf hin dhumne jechuu keetu si baasa. dhilbaa'ummaa fi wanta neegaatiif ta'e lakkooftee ofirratti dubbachuu otoo hin taane namarraa addoo baasuu otoo hin taane yeroo akkanaa caaladhumatti gara namaatti sitti siquutu jira. sababni isaa karaalee garaagaraatiin biyyi lafaa seexanni si dhiphisuu barbaada. ati garuu hojii manaa seexanni si fide assaayimentii seexanni sitti kennee wajjin yoo coolagde achumatti yoo abdii kutte kanaan booddee hamileen kee ol jechuu hin danda'u. seexanni kiristaanota baay'ee kan ittiin mo'atu aboo ittiin mo'achuu qabu waan qabuuf miti. humni seexanaa humna waaqayyoo caalee miti. mirga sin irratti qabaateetii miti. aboo sin irratti qabaatee miti. lola fida akkuma dubbiin sagalee waaqayyoo jedhu sa'aatii 24 naannoo keessa naanna'ee aada. kana hundumaa kan godhu yoo qaawwa argate jireenya keessa miidhuudhaafi bara siin tulfeesse haala siin tulfeesse qormaata garaagaraa sinitti fida akka sin abdii kuttan godha. yeroo sanatti yoo sin abdii kuttanii harka kennattani haala qabatamaa sanaa wajjin yoo mudhuktanii yoo harka kennattani karaa argatee qaawwa argatee yeroo sin waan tokko gochuu karoora waaqayyoo yaada waaqayyoo keessaa baatanii haartanii daangaa seexanaatti yeroo ceetanii caalatti jireenya keessan miidhee jireenya keessan badduu baasa. garuu yoo jireenyi ulfaates yoo haalli ulfaates yoo toles yoo bades yoo guutes yoo hir'ates waaqayyo naa waaqa nan dhaabbadha jettanii cimtanii yoo dhaabbattan yeroo sin cimtanii dhaabbattan sin raasee sin bira dabarfata malee aboo sin kuffisuu hin qabu. bubbeen cimaan tokko gaafa ka'u yeroo bubbisu muka hundeen jabeeffanne muka irra keessa jiru akkuma fuudhee ittiin deemuu danda'u. garuu muka hundee gadi fageeffatee cimee dhaabbate as qabee achi qabee raasee akkuma bira darbu buqqisuu akkuma hin dandeenye. amanaa tokko amanaa amantii qabu amanaa hundee isaa gadi dubbii waaqayyoo irratti fageeffate abdii kan hin kutanne seexanni biyyi lafaa qormaanni raasee bira darba malee hin kuffisu. har'a siraasa seexanni karaalee garaagaraatiin haalli jiruu jireenyaa siraasa ati garuu ciniinnattee yoo jala dhaabbatte harka kennuu yoo didde siraasa si bira darba malee hin kuffisu. namoonni baay'een humna kuffisuu hin dandeenyen kufaa jiru. namoonni baay'een humna badduu hin baafneen badduu ba'aa jiru. dhaabachuu dadhabanii kootu sittiin himaa obbolee koo kootu sittiin himaa obboleessa koo hin darba. yeroo akkanaa abdiin kutatin kadhannaa keetti fufi. yeroo akkanaa naaf dhumeen jedhin yeroo akkanaa fuula waaqayyootiin baqatin. namoonni baay'een gooftaa kan dhiisan yeroo akkanaati. namoonni baay'een kadhannaa kan dhiisan yeroo akkanaati. dhala namaa keessatti waan gurguddaa lamatu jira. namni kan waaqayyoon dhiisu guyyaa lama tokko guyyaa quufati. gaafa rakkinaa waaqayyoo koo abbaa koo siifan jiraadha jedhanii gara waaqayyootti fiigu. jijjiiramuudha. waaqayyo akka isaan gargaaruuf hin kadhatu hin waaqeffatu hin tajaajilu. waa'ee waaqayyoon dubbatu. gaafa quufan garuu rakkinni sun gaafa darbite quufa bulfachuu dadhabanii quufa dandamachuu dadhabanii waaqayyoon gatanii badhaadhummaa isaanii fi quufa isaanii wajjin luucca'u. kaan isaan immoo gaafa quufa situ kana naaf godhe situ kana naaf raawwate galatoomi kana naaf kennite sana naaf kennite waaqayyo jedhanii waaqayyoon galateeffatu. gaafa rakkinni isaan mudate garuu gaafa lolli itti baay'ate garuu gaafa dhiphatan garuu gaafa wanti isaanii ta'e tokko harkaa rukutame garuu gaafa rakkoon ulfaataa isaan irra ga'e toonsi waaqeffadhu toonsi tajaajilu toonsiif jiraadhu na dhiifte. kanaafuu ani si waaqeffadhu jedhanii waaqayyoon dhiisu. rakkina jala dhaabbachuu dadhabanii lola jala dhaabbachuu dadhabanii fuula waaqayyooti baqatu. ati eessa jirta amma? sitti tolee jira jireenya wal siif qixxaatee jira. sababa sitti tolee waaqayyoodhaan maal jechaa jirta? tarii qoramaa jirta tarii dhiphina keessa jirta. innati dhageesseef inni si wajjin sirratti ta'aa jiru wal faallatee baay'ee lolama guddaa keessa galtee abdii kutattee fuula waaqayyooti baqatteetu jirtaa laata? kadhannaa dhiiftee jirtaa ta'a waaqayyoon odaa jirtaa laata? kootu sittan himaa kunis hin baasu ittuu gadi si qaba ittuu si miidha ittuu si rakkisa. jabaadhu jilba kee haaressi humna kee haaressi hin mudhukini. waaqayyo wabii keeti. barriin darba har'a jechuun boru jechuu miti. siif darba hin jiraatta ofirraa haftee namaaf taata. haadha biyyaa taata abbaa biyyaa taata. harka hin kennin galgala boo'echii yoo namatti dhufe jedhe ganama garuu hin illeetu ta'a jedhe. har'a boochita boru garuu hin kolfita. har'a gaddite ta'a boru garuu hin gammadda. amaluma biyya lafaati jireenyi wal fakkaatan jireenyi wal qixxaatan hin jiru.
yoo tokko guute tokkotu dhabama ati garuu waaqayyotti fuula kee jijjiirin jabaadhu gara waaqayyotti siq yaa nama waaqayyoon beek yaa nama gooftaa sun fayyisaa lubbuu keetti godhattee fudhan Yesuus Kiristoos qofatu si baasa biyyi lafaa dhaabbataa miti mana keenya dhaabbataa miti guyyaa tokko dhiifnee darbina yoo nutti toles yoo nutti badees yoo guutes yoo irrattis dhiisnee deemna abdiin keenya wabiin keenya ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha guyyaa rakkinaattis wabii guyyaa gammachuuttis wabii kan nuuf ta'u gara Kiristoositti deebi Yesuus hin fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu isaadha kan si baasu abaluun amantee qoramaa jirti abaluun amanee qoramaa jira sheen kan amante inni kan amane maal argate maaltu si qeeb jettee jireenya amantootaa ilaalte duubatti hin deebin jireenyi ilmaan namootaa kan biyya lafaa miti biyya lafaa irratti eenyumtu iyyuu qorama haa ta'u malee bara baraan haara galfannee waaqarra hin jiraanna lafa irrattis immoo guyyaan nuu dhufa galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u ati Kiristoos hin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhattee garuu haalota garaagaraatti lolamaa kan jirtu dhiphataa kan jirtu qobaa bu'aa kan jirtu lolli kan sitti baay'ate cunqursaan kan sitti baay'ate jabaadhu siif dhufa gooftaan Yesuus Kiristoos furmaata baatee sirraan darba dhiphinni kun sirraan darba rakkinni kun sirraan darba daddarbatamuun kun sirraan darba tuffatamuun kun sirraan darba akkuma Ruuti haadha biyyaa taate waaqayyo haadha biyyaa abbaa biyyaa si godha otuma qarmii bu'attu Ruutiin bakkee bal'aat baatee iddoo gaaditti soonamne barcuma ulfinaarra teesse siifisoo akeeka qaba obsaan eeggadhu waaqa kee guyyaa tokko makee gorsa isa gaarroo bu'immaan kee maasii haadha ormaa maasii abbaa ormaan natti ulfaate jettaa ciqilee namaatu natti ulfaate jettaa bilisa ba'uun dhabe birmaduu ba'uun dhabe jettaa hin rakkataa jirtaa maasii namaa keessa boroo namaa keessa naanna'aa jirtaa baay'ee rakkattee baay'ee dhiphattee sittan hima Ruuti qarmii abbaa ormaa keessa too naannoftu maasii namaa keessa too naannoftu irraa haftee otoo guurtu luka namaa jala too deemtu aduun otoo ishii rukutu waaqayyo garuu bara sana dabarsee haadha biyyaa ishii godhe maqaan ishii maqaa galmee seenaa keessatti akka galmeeffamu hidda dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti akka waamamte hin godhamte dubartiin horma turte Mo'aab kan turte kana malees abbaa warraa kan hin qabne haadha hiyyeessaa kan taatetu haadha biyyaa haadha goototaa ta'e yaa obboleettii koo waaqayyo haadha biyyaa si godha hin baranne jetta waaqayyo ulaagan kee waaqayyoon hin daangessu birrii baay'ee hin qabu beekumsa baay'ee hin qabu carraa baay'ee hin qabu fira baay'ee hin qabu lammii baay'ee hin qabu haala mijataa keessa hin jiru jetta waaqayyo si guddisuu barbaade jennaan waan godhu qaba akkamitti akka si guddisu akkamitti akka haadha biyyaa si godhu hin beektu jabaadhu waaqayyotti siqi rakkinni waaqayyo irraa adda sin baasin jibbamu lolamuun of harkaa dhabu waaqayyo irraa adda sin baasin si bari'a ergaan sitti dubbadha dhagee otuma qarmii bu'attu Ruutiin bakkee bal'aat baatee iddoo gaaditti soonamne barcuma ulfinaarra teesse siifisoo akeeka qaba obsaan eeggadhu waaqa kee guyyaa tokko makee gorsa isa gaarroo bu'immaan kee Ela jireenyi keessan boocha kan ta'e imimmaan keessan dhugaa kan jirtantu jiru yeroo ammaa kana keessa boocha dandamachuu kan dadhabdan boocha ganama boocha galgala boocha ergaan qaba otuma qarmii bu'attu Ruutiin bakkee bal'aat baatee iddoo gaaditti soonamne barcuma ulfinaarra teesse siifisoo akeeka qaba obsaan eeggadhu waaqa kee guyyaa tokko makee gorsa isa gaarroo bu'immaan kee siifisoo akeeka qaba obsaan eeggadhu waaqa kee guyyaa tokko makee gorsa isa gaarroo bu'immaan kee haleluuyaa imimmaan kee sirraa haqama hin irraanfatta garaa bal'adhu danda'e yaa mucaa waaqayyo ramajana mashede beglaara labadidi bigas setovana magadia sikrode waaqayyo keeka guddaan sirraa qabu famasitti dubbata malee suusi dubbii qabaateeti miti eeggadhu obsi danda'e waaqayyo mo'icha sii kenna siifisoo akeeka qaba obsaan eeggadhu waaqa kee guyyaa tokko makee gorsa isa gaarroo bu'immaan kee galgala boochi yoo namatti dhufe ganama immoo ililleetu ta'a shalom gooftaan si jaallata jabaadhu abdiin kutatiin haleluuyaa TV ergaa fayyinaa toora Telegram irratti TV ergaa fayyinaa toora YouTube fi FB irratti like godhaa subscribe godhaa hordofaa hojii gurguddaa hojjetamaa jira warreen TV ergaa fayyinaa toora Telegram irratti hin arganne TV ergaa fayyinaa jedhaati Telegram irra galaati search godhaa achirraa ergaa guyyaa guyyaatti darbu ni argattu namoonni baay'een itti eebbifamaa jiru YouTube keenya subscribe godhaa share godhaa FB like godhaa TV ergaa fayyinaa waaqayyo hojii gurguddaa hojjetaa jira baay'ee sin jaallanna kana caalatti immoo hojii guddaa hojjenna waaqayyoodhaan nuuf kadhadhaa waaqayyo
jireenya namoota baay'ee haaressaa jira, lubbuu namoota baay'ee gara gooftatti fidaa jira. Kana caalatti hojjechuu qabna. Mul'anni keenya guddaadha. Waaqayyoodhaan nuuf kadhadhaa. Warri nu waliin tajaajiluu barbaadan, warri nu jajjabeessuu barbaadan nu dubbisaa. Obboleessa keessan Paaster Dandanaadha.